falmii jibbaataa mootummaan bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin itti seenee jiru keessatti waraanni mootummaa bilisiginnaa qajeelfama gocha gara jabinaa mootummaa bilisiginnaarra nutti kennamu ummata keenya fixaa hojiirra hin oolchinu jechuudhaan waraanni mootummaa bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuudhaan gama waraana bilisummaa Oromoo goruu isaanii ibsanii jiru. Godina Wallagga Ba'aa Sibuu Sireetti mooraa diinaa onsuudhaan gama waraana bilisummaa Oromootti kan dhufan waraanni mootummaa bilisiginnaa hedduu akka ta'an himamee jira. Jiddu galeessa Oromiyaa kibbaa fi bakkoota garagaraattis humni addaa Oromiyaatii fi gama kaanii kanneen raayyaa keessatti argaman ijoolleen Oromoodha mooraa diinaa ganuudhaan waraana bilisummaa Oromootti makamanii mootummaa Abiyyi Ahmad afaanis deebi'anii jiru. Jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi gama kaaniin ammoo lixa Oromiyaatii fi bakka garagaraatti humni addaa Oromiyaatii fi raayyaan isaa biyyattiidha kanneen dhibbatamaan lakkaa'aman waraana bilisummaa Oromootti harka laatanii jiraachuu odeessi mooraa bilisummaa Oromoorra nu gahes ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin yeroo kokkee wal qabaa jiru kanatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa hedduu isaanii barbadeesse hedduus booji'ee jira. Fadhiidhaan ammoo humna addaa Oromiyaatii fi gama kaaniin raayyaan isaa biyyattii keessaa kanneen hedduu ta'an ummata keenya gubbatti hin dhukaafnu ummata keenya hin finnu jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoottis makamanii jiru. Kunis ammoo muddamsu jabdus uumaa jira. Mooraan diinaa qullatti hafuudhaan mooraan saba Oromoodhaa ammoo ijaarama jabaachaa jiraachuutu mul'achaa jira. Warri bilisiginnaan akka ummata Oromoodhaa fixaniif bobbaasaa jiran hedduun isaanii WBO'dhaan akka baala mukaatti harcaa hedduun isaanii ammoo madaa'uudhaan hedduun isaanii fadhumaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo bottis harka isaanii laachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa garagaraa keessa socho'u duula maqaa farra riphee lolaadhaan ammoo mootummaa murna bilisiginnaa irratti bane ofirraa qolachuudhaan waraana mootummaa bilisiginnaa irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jiraachuu himi. Tarkaanfii kanaan waraanni mootummaa hedduun ajjeefamanii hoolataa fi buraayyuutti ammoo tikni mootummaa bilisiginnaa hedduunis haleelamanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Odaa Doolaa fi Cibraan Soddon Booroo waliin ta'uudhaan waraana bilisiginnaa kan maqaa sakattaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadiitti bobbee loluudhaan tarkaanfii cimaa fudhatee loltuu waraana bilisiginnaa 32 bakka irraa deebii hin qabnetti battalatti yoo ergu ammoo 27 ol madeessuudhaan ganda Adaadii irraa buqqisee gara godinaattis deebisee jiraachuu hime waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n. Cibraan Odaa Doolaa aanaa Wadaraa magaalaa aanaa seenuun kaambii waraana bilisiginnaa erga barbadeessee booddee ammoo tarkaanfii laaleessaa humna bilisiginnaa gubbatti fudhateen 17 ammoo bakka awwaalcha isaanii gaffageessuudhaan 9 madeessuun kaambicha keessaa baqachiisee magaalattitti galchee jiraachuus beeksisee jira. Kaambicha keessaa meeshaa gurguddoo dhuunfachuus WBO'n kibbaa himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo lola jabaa waraana mootummaa Itoophiyaa waliin bakkoota lama Malkaa Lammii fi Malkaa Roqaatti guyyaa 3 gaggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuu himee jira. Haaluma kanaan waraana mootummaa bilisiginnaa irraa 237 ol erguudhaan bakka awwaalcha isaanii gaffageessee erga dikee Oromiyaa godhee booddee ammoo 370 ol madoo jabaa fi salphaan adabuus ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa aanaa Wadaraa ganda Handooyyee Kinnoo iddoo addaa magaalaa Markaattoo jedhamtu keessatti lola cimaa waraana murna bilisiginnaa waliin taasiseen 23 battalatti yoo ajjeesu 18 ol ammoo madeessee jiraachuus beeksisee jira. Haaluma kanaan Cibraan Odaa aanaa Doolaa magaalattii seenuudhaan lola jabaa gaggeesseen waraana bilisiginnaa 14 du'aayyoo gaggeessu 8 madeessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira jedha ajajaa WBO zoonii kibbaa.
oduu biraatiin ammoo tikni beekamaan mootummaa bilisiginnaadhaaf hojjetu kan maqaan isaa Nugusu Haftaamuu jedhamu irratti ammoo magaalaa Buraayyuutti gurmuun isaa wabootiin haleelamuudhaan hospitaala seenuu isaa maddeen himanii. Kana malees ammoo yeroo wal fakkaataatti tika mootummaa federaalaa kan ta'an nama maqaan isaanii Abbuuyyee jedhamu ammoo magaalaa Hoolataatti irrisaan haleelamuudhaan daandii irratti kufee kan tures ammoo du'uun isaatiin himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon onoota Oromiyaa garaagaraa irraa akka beeksisetti Oromiyaan ilmaan ishee waboodhaan bilisa waan baatuuf qabsoon jabaatee itti fufa jechuudhaan himanii jiru. Ijoolleen Oromoo waboon jabaachuudhaan Oromiyaa bakkoota adda addaatti humna mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa cunduuraan bobbaafaman akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuus himaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa ammoo warra Amaaraatiif dahoo ta'uudhaan humna finxaaleeyyii isaanii Oromiyaa keessa galchanii yeroo isaan ammoo lafa Oromoo saamsisaa uummata Oromootii fi dhiitee kufaadhaan fixaa jiran kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboonis humnoota isaan bobbaasan humna addaa Oromiyaa gama kaaniin makalaakayaa fi akkasumatti illee ammoo poolisii federaalaa hedduus barbadeessaa jiraachuu beeksisee jira. Ijoolleen Oromoo waboon kibba gama kaaniin jiddu galeessa lixaa fi kaaba Oromiyaa baattis injifannoo argachaa jiraachuus himaa jiru. Torbee kana keessa duula sakatta'insa riphee loltummaa jechuun kan mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota garaagaraa qindeessuun irratti bane ofirraa qolachuudhaan dura dhaabbattee akka jirtuu fi ammoo duula kanaas injifannoo guddoo irratti argattee akka jirtu ijoolleen Oromoodha beeksisaa jirti. Mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota bobbaase kanaan ammoo ji'a tokkotti jijjiirama akka fidan abdachaa kan tures ammoo ji'allee otoo hin gahin humni isaan bobbaasan Oromiyaa keessattis akka baala mukaatti harca'aa jiru. Kunis ammoo Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaattis kan bawwaa mataa tahaa jiru. Warra soddaa isaaniitis ammoo kan humnoota garaagaraa Oromiyaatti galchaa jiraniif humni Oromoon qabdu waboonis ammoo yaaddoo hamaas tahee jira. Bakkoota garaagaraatti humni finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa cahuudhaan qabeenya uummataa saamaa ibiddaan barbadeessaa kan turtes ammoo sodaa guddaan guutamtee akka jirtuu fi waraanni bilisummaa Oromoo waboonis bakkoota warra Amaaraatti waldaan geessan marattis imalaa jiraachuu beeksisee jira. Konkolaataawwan deeggarsa nyaataa fi dhiyeessiiwwan biroo fe'an 13 nagaan gara magaalaa guddoo naannoo Tigraay galuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Deeggarsi karaa lafootiin gara naannoo Tigraay waraanaan baatiiwwan 17 miidhamte ammoo Tigraay ergame kunis erga muddee darbeetii kan jalqabaatis jedhamee jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaan nyaataa addunyaa WFP'n akka jedhetti konkolaataawwan deeggarsaa fi boba'aa fi dabalataan sanbata ganama ammoo gara naannichaattis ni imalu jechuudhaan kaleessa ibsa baasee jira. Deeggarsi amma gama naannoo Tigraayitti ergame kunis erga waliigalteen namoomaaf jecha ammoo waraana dhaabu mootummaa federaalaa fi humnooti Tigraay jidduutti taasifame torbaanota boodaasi. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamullee ammoo daandiin Affaar irraa gara Tigraay geessu torbaan kana keessa cufaa ture. Kanaafis ammoo qaamoleen lamaan wal waraanaa turan kan mootummaa fi gareen TPLF lachuutu ammoo wal himachaa turanii. Kana gubbatti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken gama isaaniitiin deeggarsi namummaa dhiyeenya keessa naannoolee Tigraay fi Affaariif geeffamu simannee jirra jedhan. Kana malees ammoo itti dabaluudhaan Bilinken qaamoleen hundumtuu tarkaanfii gaarii kanarratti ammoo dabaluudhaan Itoophiyaan gara nagaa tasgabbiitti akka imaltuuf akka mirkaneessan nan gaafadhas jedhanii jiru. Konkolaataawwan 13 deeggarsa namummaa fe'anii gama naannoo Tigraay seenuu hordofee qondaalli adda bilisa baasaa Tigraay kan TPLF kan baatiiwwan 17 darbaniif mootummaa waliin ammoo wal waraanaa turan Geetaachoo Raddaadha. Tarkaanfii gaariidha. Garuu ammoo deeggarsi namummaa kun akka adda hin cinneef sirni ammoo diriirfamuun barbaachisa jechaa ture. Haa ta'u malee barreeffama obbo Geetaachoon Tiwiitarii isaanii irratti barreessan jalatti guyyatti deeggarsi konkolaataa 100 barbaachisuuf konkolaataa 13 ammoo baatii muddeetiin booda ergamuun akka waan guddaatti ilaalamuu hin qabu jechuudhaan namoonni hedduunis barreessaa turanii. Mootummaan Itoophiyaa ammoo gama isaatiin deeggarsi nagaan akka geeffamu taasisuudhaaf qophii ta'uu isaatis himee jira.
Shimallis Abdiisaadhaa qaama badii Oromiyaatti raawwatee fi raawwachaa jiru akka finxaaleeyyii Amaaraatii fi fannoo Amaaraa jechuun hin danda'amne. Akeekkachiisni araa kiiloorraa itti kennamee akka jiru iccitiin jabduun baatee jirti. Kana booddee badiin Oromiyaatti yoo raawwatee fi tarkaanfiin fudhatame ibsi bahuu qabu. Fannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa jechuudha. Maqaa dha'uus hin qabu jechuun Abiyyi Ahmadii fi gorsaa Abiyyi kan ta'an Daani'el Kibret Shimallis akeekkachiisuun isaanii dhagahamee jira. Gaggeessaa obbo Galaasaa Dilboo booda guyyaa kaleessaa akkuma achii deebi'aniin Daani'el Kibret Shimallis Abdiisaa fuudhuun gaafa wajjin ammoo araa kiiloo Abiyyi bira dhaqan Oromiyaatti bulchitoota godinaa aanota godinoota araddaa dabalate maqaa fannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa jedhus akka hin dubbanne Shimallisitti himamee jiraachuu qondaalli biltsiginnaa tokko kan maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne waan Shimallisiin jedhan kanaaf doorsisa irra geeyammoo nutti himanii jiru. Warri naannoo Amaaraa waan lafa Oromiyaadha aanaa Fantaallee ganda qorkeetti raawwatan ammoo jagnummaadhaan himachaa jiru. Inumaatu gariin isaanii humna milishaa Oromiyaa kan akka baala mukaatti gad harcaasan saniif gaafatamuun haa hafuuti. Qaamni maqaa Oromiyaa himatu lafa san irra ejjechuu isaatiif ammoo dhiifama gaafachuu qaba jechaa jiru mootummaan naannoo Amaaraatii fi fannoon Amaaraa. Mootummaan naannoo saniitis ajjechaa dheengaddaa san sababeeffachuudhaan maglacaa irratti baasiin OPDO cundurattis qoosee jira. OPDO'n ammoo sodaa isaaniitiif jecha warra tarkaanfii san fudhate maqaa dhooyyuu sodaattee jirti. Mootummaan Shimallis Abdiisaadhaa warra badii raawwatee fi milishaa fi gama kaaniin humna mootummaadhaa barbadeesse yoo himu ammoo qaama hin beekamne yoo jedhus hunda keenyaatu argee dhagee. Afaan Oromootiin garuu ammoo walitti garagaltee fannootu nu ajjeese jettee qaqqabdee boohaa jirti biltsiginnaan Oromiyaadha. Dabeessaa fi gantuu saba keessaa baatetti diinomtee xumurri ishee ammoo salphina kana teetis mul'atee jira. Biltsiginnaan Oromiyaa yookaan OPDO'n of salphisuu bira kuttee ammoo maqaa saba guddaa Oromoo kanas nyaachaa jirti. Biltsiginnaan Oromiyaa goototaa fi sabboontoota Oromoo qofarratti ammoo yoo jagnoomtus mul'atee jira. Diina siitii fi gama kaaniin ammoo warra jala ceetus akka lubbuutti sodaatti. OPDO'n alagaa ofirratti gabbara jabaa sabaa kan Oromiyaaf abdii fi gaachena ta'e diinoonfatte ammoo dhabamsiisuudhaafis itti gamaa jirti. Alagaa gabbartuu san biraa garuu dhiitichoo malee ulfinaa fi firooma hawwitus hin arganne haga ammaatti salphachuu malee OPDO aangoorra jirtu. Abadan Oromoon impaayera san keessatti hin kabajamu, hin sodaatamu. Sabni Oromoo kana beekuudhaan gootota gaafa xiqqii kan wayaa ulfinaa isaanitti uwwisuudhaaf wareegama kafalaa jiran waliin dhaabbachuu qaban jechuudhaan ergaan jajjabduun hayyoota Oromoorra darbaa jirti. OPDO'n damee Oromiyaa bifa kanaan doorsifamaa kan jirtu. Cundurri ammoo ilmaan Oromootii fi gootota Oromoo malee kanneen biroo gubbatti ammoo gootamuus hin dandeenye. Oromiyaa keessatti ammoo ilmaan Oromoo kumaataman hidhaa keessa buuftee kanneen dhibbaatamaan lakkaa'amanis fixaa jirti.